wanni akka booji'amuna tolche tokko isaanii biratti yoo haaluma isaaniitti ilaalee jechuudha yeroo waraanatti seenamu kan gara isaanirraa ganeeti akka harka kennadhuu fi of keessa waan waraana kana waraannee waan hin dandeenyeef waan shakkeef jechuudha yoo gara duuballee deebi'e waraanni kun waan nurraan waan waraana raayyaa ittisa biyyaarra waan hubadheef jecha akka booji'amuuf godhe jechuudha. Tole mootummaa yeroo isin barsiisu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kana waan baay'ee jedhee isin barsiisa. Eegaa dhuftee isa baratte sana immoo kan biraa waan addaa agarte. Waan biraa arge yeroo sanitti wanni nutti himanii fi wanni asitti dhufee arge addaan jira. Fakkeenyaaf wanni isaan jechaa turan saba hedduutti achi keessa jira. Waraanni adda baasaa Oromoodhaa kophaa isaa waraanee nama hin danda'u yoo namas booji'e battalatti akka loonis ciibsee qala. Kanaan addatti qaama dhiiraa qaama saalaa muree afaan seekaa fayyachaa turan. Kun ammootu waan adda ta'e garuu maqaa ofii warqii godhanii kan namaa akka cileetti gurraachessuun kun baay'ee garuu waan seenaa namaa guddisuu miti sheenaa namatti ta'a jechuudha. Maqaa namaa tokko qabsaa'aa tokkotti qabsoodhaan injifachuudha malee ani isa caale jedhanii maqaa namaa xureessanii garuu ana dhiisii rabbii fi lafatti argachuudha. Maaliif jennaan maqaa ofii baay'eessanii gaarumsanii kan namaa xureessuun baay'ee namatti xiqqoo namatti ulfaata garuu asitti argeef kan isaan naan jedhanii garaagarummaa guddoo